Intala Waaqayyoon jaallattu tokkotu ture. Haa ta'u malee jireenyi ishee rakkinaan kan guutamedha. Firas ta'ee nama isheetti dhiyaatu tokkollee hin qabdu. Guyyaa tokko karaa gubbaa irraa qarshii 10 argatti. Baay'ee waan beelofteef mana nyaataa xiqqoo wayiitti gortee nyaata ajajachuun nyaachuuf yeroo jettu namoonni beela'an 3 jireenyaan ishee gadi kan ta'an gara isheetti dhufuun sagalee laafaan adaraa waan nyaatamu nuuf laadhuttiin jedhu. Intalli kunis kottaa nyaadhaa jettee afaan isaan keessi. Isaanis baay'ee si galateeffannaa Waaqayyoonis siif kadhanna ittiin jedhani. Isheenis anarra hoo kadhannaan kan barbaachisu isiniifidha isaaniin jettee dhuma irratti yeroo deemuuf kaatu tole nuti kan qabnu saantima dulloome kana qofaadha. Homaa waan nun fayyadneef siin kan fayyadu yoo ta'e jedhanii saantima dulloome sana kennuufi. Isheenis isaanuma gammachiisuuf jettee harkaa fudhattee adeemte. Humna ol beela'uu isheerraa kan ka'e yookaan immoo baay'ee beela'uu isheerraa kan ka'e dadhabbii keessa taatee hojiin Waaqayyoo ishee dhibaa osoo deemaa jirtuu qarshii 10 kana Waaqayyo laaqana koof naa laatee jedheen osoo gammaduu anarraa kan rakkatan natti ergaa. Otuma namoonni baay'ee nyaata quufanii irraa hafee kosii keessatti gatanii ana rakkattuu intalaatti moo maaliif natti ergite jechaa otuma guungumaa adeemtuu waan dadhabdeef riqicha cinaa tokko bira yeroo geessu diriirfattee teessi. Otuma teessuu qilleensi bubbisaa waraqaa tokko gara isheetti fida. Yaadaan baddus harka ishee gara waraqaa sanaatti diriirsuun fuutee yeroo dubbistu bara 1990tti kan hojjetame saantima dulloomaa namni qabu qarshii miliyoona 5 ni jijjiirra kan jedhu barreeffamaa fi suuraa agarti. Yeroo kana hin naati. Yerooma sana naannoo ishee ofirra garagaltee ilaaluun of tasgabbeessuun suuraa fi barreeffama sana irra deebitee yeroo dubbistu amanuun itti ulfaatee dhugaas akka ta'e mirkaneeffatti. Harka isheerra kan ture saantima sana suuta jettee baastee yeroo wal cina qabdee ilaaltu fakkiin isaa wal fakkaatu turani. Naasuu keessa otoo jirtuu gara namoota saantima sana kennanii fi ariitiin deemti. Bakka sana yeroo geessu namoonni 3 saantima kennaniif hin jiranii. Suuqii mana nyaataa cina jiru yeroo gaafattu waraqaa wayii na bira kaa'anii yeroo isheen dhuftu itti nuuf kenni naan jedhani jedhee itti laata. Isheenis maal mudannoon akkamiitu kun immoo jettee gara isheetti yookaan immoo yaada isheetti of gaafachaa waraqaa sana harkaa fuutee yeroo dubbistu waraqaa sanarra akkas jedha. Ani abbaa keessanii fi waaqa keessan Waaqayyodha. Eenyullee anaan kan abdatu yeroo hundaa rakkina keessa akka jiraatu eeyyama koo miti jedha. Namoonni 3 sun ergamoota koo turanii. Ati beeloftee isaaniin nyaachifteetta. Anaan abdii kan godhattu mana koo keessa bara baraan ni jiraata. Aduun jabaan illee isa hin gubu jedha ture. Ergaa kana hubattaniittu jedheen yaada. Jireenya jiraannu keessatti mudannoo hedduutu nu mudata. Mudannoo sana akka salphaatti bira darbuu osoo hin taane wanti kun maaliif ana mudate jennee osoo of gaafannee bareedaa natti fakkaata. Waaqayyo karaa baay'ee nutti dubbata. Waaqayyo ofii gadi bu'ee otoo hin taane nama keessa goree nutti dubbata. Kan qalbeeffatu ni dhagaya. Kan garuu tuffatee bira darba. Intala kanarraas kan baranne waanuma kana. Osoo intalli hin kun ofiiyyuu beela'eeraa isiniin immoo maal na kadhattuu jettee ofirraa osoo ariitetti ta'ee eebbi mana ishee galu gara mana nama birootti darba jechuudha. Asumaan yeroo namoonni sin kadhatan yoo hin qabdan ta'ellee waanuma xiqqoo itti hidhadhaa. Hin beekanii har'a isinitti hir'atee yoo fakkaatellee eebba waraabameen dhumne fidee dhufa. Ergaa kanarraa yoo hubannaa argattan adaraa hiriyoota keessaniif sheerii gochuun akka qaqqabsiifattan jaalala Waaqayyoonan isin gaafadha.